Daawwattoota yooduun muummichi ministeera miseenjaraa kan ta'e feesbuukni labsii yeroo hatattamaa labsan. Miidhamtoonni shamarranii wallaansa hatattamaa mooraa waraana Imo irraa waan dhabaniif gamoo Snapchat geeffamaati jiran. Mootummaan biyya WhatsApp kan ta'e nambarri muummicha ministeera miseenjaraatiif xalayaa katabe. Ammoo duubalina. Haleellaa qeerroon jentoota halee galgala mooraa Imo jaamtu keessatti shamarran irratti bananiin yoo xiqqaate shamarran 15 haadha warraa ta'aniiti jiran. Akka itti gaafatamaan qeerroo jentoota mooraa Imo kan ta'e viidiyoo kool jedhanitti qeerroon jentoota baay'een mooraa lolaatan taate miseenjara keessatti weerara shamarran irratti baneen qeerroo jentoota baay'een miidhamaniiti jiran. Obbo viidiyoo kool akka jedhanitti shamarran boombii jaalalaa baay'ee darbatuun qeerroo jentoota 100 lakkaa'aman abbaa warraa ta'aniiti jiran. Yoo xiqqaate qeerroon jentoota 500 tilmaaman hospitaala Firii Kool jedhamu keessatti wal'aanamaa akka jiran obbo viidiyoo koolatti feeti jira. Obbo viidiyoo kool akka jedhanitti eegalaltoonni baay'een qeerroo jentoota jalaa abbaa warraa ta'anii irra baay'een isaanii miidhaman haleellaa shamarranii sodaatanii haluu irraa bahachuudhaaf weerara mooraa Imo keessatti bananiin boombii gurguddoo kijiba jaamtu baay'ee darbatuun shamarran 15 haadha warraa ta'aniiti jiran. Baay'een isaanii wal'aansa hatattamaa dirree lolaa Imo jaamtu irraa waan dhabaniif gama hospitaala Snapchat akka geeffamaa jiru obbo viidiyoo koolatti feeti jira. Odeeffannoon gaazexeessaa keenya Samsang irraa nu geesse akka jettutti gochaan qeerroo jentoota dirree lolaa Imo keessatti loltoota isaanii dubara irratti raawwatan shamarran baay'ee dallansiisuun meeshaalee lolaa kanneen akka uffannaa babbareedduu uffatuun misaa'ila gurguddaa footoo jedhamu dirree lolaa Instagram irratti buufataniiti jiran. Mootummaan biyya WhatsApp kan ta'e nambarree akka jedhanitti muummichi ministeera miseenjaraa kan ta'e feesbuukni dhimma kana hatattamaan yoo jidduu laaluu baate gaagaamni hamaan wal dhabbii qeerroo jentootaatii fi shamarran gidduutti ta'e kun biyya isaanii WhatsApp illee akka ga'u oduu himtu WhatsApp kan ta'e send gaazexeessaa keenya Samsangiif himeeti jira. Muummichi ministeera miseenjaraa kan ta'e feesbuukni walgahii paarlaamaa magaalaa Laayif irratti akka taa'an kan dirqisiise qeerroon jentoota baay'een haleellaa miseenjara keessatti banameen shamarran dheessanii irra baay'een isaanii miidhamanii hospitaala Firii Kool keessatti wal'aanamaa akka jiranii fi muraasni isaanii riifariin gama guruup akka dabarfaman taasifamanii jiraachuu fi yoo xiqqaate jentoonni 50 tag jala tattaa'uudhaan wal'aansa eeggachaa akka jiran akkasumas abbootiin warraa muraasni haadha warraa isaanii dirreetti lakkisuun qeerroo jentoota waliin lola eegaluun muummicha ministeeraa walgahii hatattamaa magaalaa Laayif irratti akka godhan taasiseeti jira. Muummichi ministeeraa akka jedhanitti labsii yeroo hatattamaa ji'oota 3f akka labsamu ajaja dabarseeti jira. Labsiin kunis kan ilaallatu haadha warraa, abbaa warraa akkasumas kanneen kana fakkaatan gama miseenjaraa akka hin seennee fi yoo didanii seenan jaalala isaan qabuuf itti gaafatamaan matuma isaaniiti jechuun labsii yeroo hatattamaa